mallaqa si bira jiru itti kenniti ayyu deemee hasoq mallaqa si bira jiru itti kenni. Ayyuun illee taatu maaliif aartee manaa baati? Yoo dandeette amma hin qaqqaartu. Mana illee yoo dandeette gurgurtee kan mana bitee sanirraa gurgurtee deemee akka soquu hin gootu. Mana siif bitee jira. Isa san koottu gammachiisinee amma mallaqa illee fixxeemi koottu mana hin barbaadu ani. Ammaan booda mana nan barbaachisu ati akkanatti rakkattee jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu kabajamtootaa fi jaalatamtoota maamtiyuub akkam jirtu nagaa jirtu daawwattoota maamtiyuub bakkuma jirtanitti nagaan keessan fayyaan keessan haa baay'atu kabajamtootaa fi jaalatamtoota maamtiyuub Sumayyaan maaliif Yaman deemte kan jedhu san ka isiniif ibsu ta'a akka haasofnetti jechuudha. Sumayyaa wajjin akkuma beektanitti adda isii jiraatti wanta ijoollee lama qabdee adda isii jiraatti kophaa jirti harka tokkoon dha'uu hin danda'u. Ka onnee keessa nama yoon qabaatiin onnee keessa nama tokko yoon qabaatiin adda dubartii taatee humna dubartiin isiin haga dandeettu xaaraa turte garuu ilmoota lama wajjin akkamitti rakkanne akkamitti mallee inni dhumne ammallee inni baya akkanatti awwala ላሳውቃችሁ የመጣሁት ሱመያ በቃ ተስፋ ቆርጫለሁ። የመጨረሻ ነው በቃ ካሁን በኋላ አንድ ቀለበት ያደረኩላትን ያገባዋትን ከሷ ጋር ብቻ መኖር ነው። ከነማ ሙርቴሱ ኦዱ ኦዴሴ አሲካቴ ቢያ የመንቲ አካዴምቱ ጎዴ ጀቹዳ ቪዲዮ ገለክሲ አማን ቦደ ሲንሶቁ አማን ቦደ ሲንበርባዱ ጄዴ ያሴ ቱሬ ከናፍ አሪ ከናን ደምቴ ጀቹዳ ይሲ አሪ ከናን ካቴ ከደዴ ነዲዴ biyya beekurra ani biyya beeku sani homaan ta'u jettee asii deemte maaliif hin rakkatte ani biyya beeku achi deemee hin hojjedha jettee dubbatte maaliif Sumayyaan wanta isiin yaadaa turte wanta gaarii yaadaa turte wanta hin taane yaadaan turre awwala osoo asiin deemiin wanta baay'ee garuu ayyuun balleessuuf waan xiqqoo haftee turte. Garuu isinillee akkuma agartanitti wanta baay'eetu bade jechuudha. Ammas waan nama murtii hin murteessine jechuun Sa'id Sumayyaa soquu hin dhiisu. Garuu akka inni jedhetti mallaqa hin qabu. Wanta baay'ee godhee mallaqa harka kiyyarra dhume jedhaa jira. Kana jechuun ani immoo gorsa sitti hima. Mallaqa ayyuu biratti itti kennite manas yoo dandeette gurguri mana bitteessan deebisiiti ijoollee ta'e argachuu qabda. Maaliif hin rakkanne isin hin rakkatte akkamitti hin rakkanne? Sumayyaan maal jette? ለሱመያ ነው መልክቴ ስራ ልገባ ነው ቸግሮኝ ብሬን ጨርሼ ነው ያለችው። እሱን ስትዋሻችሁ ነው። ብር ቸግሮኝ ነው ከሀገር ወጣሁት ስራ ወንተ ባዬ ዱበቴ ቱርቴ ገሩ ነመ tokko hin dhageenye jechuudha. Anillee kadhadhe maaliif deemtaa hin deemin jiruu Itoophiyaa hin beektan yoo namni humna isaa baasee hin hojjenne yoo hin xaarre mallaqa argamuu hin danda'u. Hojjechuu ka isin cinaa ka isin nama gorsu yookaan immoo ka isin gargaaru isin cinaallee yoo jiraate adda keessan hojjettanii guutuu ta'uun hin ulfaata jechuudha. Kanaaf isinillee xaaraa turtee waan biraa hojii biraa hin hojjettu. Waan ani hojjedhu hojii biraa hin qabu hin beektaa kanuma hojjedha itu bakkana hojjedha isa san immoo editii godhee akkana godhee wanta baay'ee jira salphaan viidiyoon hin hojjetamu. Kanaaf adda isii jirti hin rakkatte. Ammas taanaan Sa'id isii soquu hiisaa hin አንከራተትኩ በቃ ሰው እንዲያዝንላትና ወደ እኔ ሰው እኔን ጥምድ እንዲያደርገኝ ያደረገችው ስራ ነው ይሄ ማለት ነው። ይሄ ድራማዋ ሰው እኔን እንዲጠምደኝ እኔን እንዲሰድበኝ በአንተ ሰበብ በአንተ ምናምን እንዲሉ ነው እንጂ መቼም አይቸግራትም።
ቢቸግራት ነው ትኬት ቆርጣ ብድግ ብላ የምትሄደው። እዚህ ሐረር ባህር ዳር ምናምን እያለች እየዞረች እየሄደች ከነ ልጆቹ ትኬት አስቡት ይከብዳል። እኔ እንኳን ብሄድ ብቻዬን ነኝ። ከነ ልጆቹ ይከብዳል። የልጆቹም ጭምር ነው የሚከፈለው። የጀሚላ እንደ ትልቅ ሰው ትንሽ ብቻ ነው ቅናሽ ያለው፣ ከትልቅ ሰው እኩል ነው። የትንሿ ደግሞ የተወሰነ ይከፈላል እሱም ማለት ነው። የደርሶ መልስ ትኬት እዛ ዱበርቲን አዴሲ ታቴ ኢሲን ዋን ነመ ጀባ ታቴፍ haga ammallee kana dabarsaa turte jechuudha. Haga ammaa kophaa isii wanta baay'ee dabarsite. Hin rakkattu jechuun maal jechuudha? Ilma lama qabde ammaan boodas ani deebi'ee haadha tiyyaaf maatii tiyyatti deebi'uu hin danda'u. Maaliif amma isiin amantiin isaa waan biraa musliima taate. Kanaaf immoo deemtee achitti wajjin jiraachuu hin dandeettu. Adda waan ta'aniif. Kana isinillee hin beektan. Kana jechuun waan isa bira jiru hin sirreessine hin rakkattu jedhaa dubbata. Akkamitti hin rakkanne hin rakkattee rakkina keessa waan jirtuuf asii kaatee Yamanii deemte. Maaliif biyya kanarratti kophaa isiin Hararillee deemtu nama hin beektu. Finfinnillee ta'u nama hin beektu. Baay'ee turtee dhufte biyya Yamanitti turtee dhufte biyya barachuuf nama hin barbaachisa. Biyya barachuu hin dandeenye. Waan isiin adda jirtu biyya beekurra naa wayyaanaan jettee achi deemte. Biyya itti jiraadhee biyya beekuu naa wayyaa achumaan yoo argadde hojii hojjedhee hin jiraadhaa jette. Humna isiin finne murtiin murteessine. Jiruu isirratti murtii hin murteessine. Kanaaf humna qabaa hojjedhee ijoollee tiyya guddisuu hin danda'a jettee deemte. Kana akkana jedhanii namatti himuun in ulfaata. Maaliif itti yaaduu qaba kanaan dura jechuudha Saayid. Ammas waan rakkatteef kan isinitti himu rakkattee deemte malee osoo hin rakkatiin asii kaatee hin deemne akka viidiyoo gallakkistetti dhageettanii ani rakkadhee hin ulfaata jiruun Itoophiyaa nama adda ta'ee in ulfaata. Kana na cinaa namni hin jiru adda tiyya jira. Kanaaf waan adda jiruuf biyya mannaa wayyaa jettee deemte. Ammas waan ati godhaa jirtu waan ati dubbattu sirreessi. Ammas hin soquu kan jedhu san dhiisii ani mallaqa fixee kan jette san irratti pooyintii godhiiti. Yoo mallaqa fixxe asii achi jennee akka achi deemtutti indoom yoo achi deemte wanta gaarii uumama jedhee yaada. Yoo achitti deemtee turtee sooyixee Sumayyaa argite wanta gaarii uumama jedhee yaada. Yoo jiraatellee kasitti hojjetamee achitti hin hojjetu biyya wannoo laga ceenaan wanta hojjetamu hin dalagu jedhama. Deemtee achitti akka harootti yoo sirreessite sila bareeda akka yaada kiyyatti isiin hoo maal jettan asii deemee argatee akkuma ta'e mallaqa fixee kan jedhu san dhiisee ammallee aarii keessa san bahee amma carraa guddaa argattee yoo dandeette carraa guddaa kana deemiti itti fayyadami adda isii jirti amma humna kee fixuun amma Saayid amma humna kee fixiiti Sumayyaa argattee jiruu kee deebisuuf adeemsi. Yoo dandeette anillee hin dubbisaa. Dubbisuun kiyya hin dhiisu jechuudha. Anillee haga danda'u hin dubbisaa mana ambaatti seentee akka harawaa humna fixurraa osoo hin jalqabin mana nama seenee hojii hojjedhaa jedhaa jirti. Osoo san hin godhin akka duraanii daddaftee akka deemtu deemuu si wayyaa. በቃ በንዴት ውስጥ ሆና ምክንያቱም አንተ በምታረጋቸው እያንዳንድ ነገሮች በቃ እኮ ምንም አትፈልግም። አዩ ነበር ችግሩ አለ። እሺ አዩን እተዋታለሁ ከአንቺ ጋር ብቻ እኖራለሁ የምትፈልጊው ምረጭ ብያታለሁ። ህዝብ ፊት ተመልካቾቻችን ፊት ለፊት ያልኩት አሁንም ከአዩ የበለጠ እሷ ሱመያና ልጆቼ ናቸው። ማል ጀዴ ኩኖ ሱመያፍ ቪዲዮ ገለክሴ ቱሬ ማል ከገለክሴ ቪዲዮ ገለክሴ ሰን እሲንሌ አገርተኒ ቢሮ ኬሰ ታኤ አማን ቦደ ሲንሶቁ ገሩ ዋን አቲ በርባዱ ዋን አቲ ያዱ natti himi yoo ayyullee hiikinaan jette hinika amma isii wajjillee wallollee ayyu wajjillee wajjin hin jiraadhu
atillee nagartee deemtee carraa guddaa siif kenne maaliif akkana taataa jedhaa jira. Garuu kana dubbachuurraa waan inni dubbatee ayyuun illee taatu maaliif aartee manaa baati? Yoo dandeette amma hin qaqqaartu. Mallaqallee kakeetti yoo jiraate manallee yoo dandeette gurgurtee kan mana bitee sanirraa gurgurtee deemee akka soqu hin gootu. Mana siif bitee jira. Isa san koottu gammachiisinee amma mallaqallee fixxeeni koottu mana hin barbaadu ani. Ammaan booda mana nan barbaachisu ati akkanatti rakkattee jaartiin deemtee jettee mana deebisteef mallaqa si bira jiru itti kenniitii ayyu deemee hasoq mallaqa si bira jiru itti kenni. Koomentiirraa isin immoo barreessaa isin maal jettan?